Yoshini Fulaje, Ilani Bang. Wallahi, Yohani Bo. Yohani Dambo Kaketen. Malakas na raw nyate gara dubrumas na raw frated gara leno gode sinjal na je na sobe wa me kano gode intaltu guddo tunkite kabate duruma rafu ate garana gode malakan ra nyate haram haram udah jarang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftu tati dhaggeeffattoota ani jaalala akkam jirtan nagaa keessanii fayyada bakka jirtan tiga nagaa isinitti haa ta'u isinin jaa arallee qopheessite akka qabadheetin isin dhufee mashaqquma yuutuubaroota Yemen irratti deemaa jirtu tana jechuudha. Maaliif ijaarsa ayyaan akka hidhamu hangoodha jechuudha. Hariifoo ubbileessuma jechuudha. Maaliif osoo dhalaa jennee dhalaa kunuutu jirruuti dhiirti teenyallee gogoodha. Yoo bar dhiirti sirrootti dhalaan illee ni sirrooti jira keenya. Dhalaa tana jaruma dhiiraa haatu ifirra baasee jechuudha. Gaddeebi'ee ayyaan fuudhu malee hanaan fuudhu malee hidhaan bahu jiru jiraachuudha. Wallaahi waan hedduu akka nama dhibaa waan hedduu akka nama ajaa'ibsaa takka mee asumaan karaa isaanii isin dabarsa hamma dhuma qophii xiqqeetti nafaan tura. Akkama takkaatti fakkeenya ayyaan jechuudha. Ayyaayyoonaa fi aarfoon wallolli maaliif fedhisi? Akkas fedhisi? Yaa'ee fakkaan wanni jawaan biratti hin baay'isee amma takkaffaa aarfoon osoo mucoon tun siin jaalate garaayii sii qaba osoo fakkaan waan bineelummaa irratti qabatee karaa osoo deemu ayyaan fuudhuu isaa tokko eenyummaan. Jira keenya akkana jiru jiraachuudha. Akkamitti osoo ayyaa osoo hanaan siin jaaladhaa siin fadhaa jettuuni hanaan fuudhuun isaa halaxaa jiru jiraachuudha. Maaliif dhiirti silaa obboleessa dhiisii nama biraa tokko taate gad deebitee waan akkanaa kana hin dubbattu dhuguma jirtu lafa keessa jechuudha. Inni gaa hiramiyyuu maallaqa nyaachiftee meeqooyi yoo obboleessa taate jaartii obboleessaa isaa beekaa fi obboleessa tanni fuudhu. Obboleessi ta'een fedhe fuudhaa malee fuudhe. Hanaan akkamitti fuudhaa? Hanaan akkamitti dhiisee ayyaan fuudhaa? Intala guddoo gabbaatee bardurummaa fi gara na godheettee waan hin taane haasoo jirtu kana. Shiira akkanaa kana warra itti arguu jiran obboleeyyan kiyya waan akkanaa dhiisaa. Namni maal hunjaa maaliif Oromoodhaa maaliif sagalee walii ta'uu dhiiftanii sagalee gad dhiiftanii walitti taatana jiran. Isin nama guddaa kana nama iddoo tokko namallee iftuun kofalchiisin haadha faamii fi hanaan gocha akkanaa dhiisaa. Itu berhubungan setiap warga saya salah tak kami tu bahkan kira saya berhubungan begitu. Mana kayak ini? Dan ini kan aja nama jibuan. Dua hati sama saya pun berlawanan. Aku pun bagi anak itu mau ya. Sila lepas. Dan lari dengan bagus semua. Hari bagus. Yoshini Fulaje. Akan jirachuudha jira keenya gisee gabbee obboleessa jechuudha hidhamee wallaahi bismillaahi obboleeyyan rabbi akkanatti garaa walitti hin jabaachee rabbi obboleeyyan akkatti garaa walitti nammeessini irra zamana qiyaamaa jirraagaa wallaa jira kan hin beekne meeshin du'aa godhaa fi akkana jiraachuudha. Akkamitti jechuudha haga ayyaan fuudhutti hidhaa sanii gadi hin bahu. Haa ta'e inni fuudhee jalaa qabatunis dubartiidha. Tana seeran fuudhee akka Oromoon beekutti haadha fi abbarraa fuudhe ishii tana. Intala gabbaatee obboleessaa wajjin haraam daliile jechuudha. Intala obboleessaa wajjin haraam daliile. Obboleessa kiyyaatu obboleessaa haraam nara dalagee gara na godhee jaa dubbataa jirtu gisee tana dhiisee tasilaa naamusaan fuudhee haadha manaa goote tana dhiisee tana haa fuudhuu gisee jiru tana hakamta akka yaaddi mee sammuun namaatu hakamta akka yaaddi. Faami sammuun tantee sun hakamta akka si yaaddi. Haa akka inni garaa godhe
itti amanaa inni. Yoo inni sun dhugaan garaa godhee jiraatewu inni irraan tangabbee haa fuudhuu gocha kana isa mugaa obboleessa mugaa dhaabbatee dhugaa jirtu jechuudha. Yoo nu kun dhugaa saniin intalaan garaa godhee hajaajatu taates obboleessatii ishee gidduttillee dhugaa jirtu dubbatu qaba malee gabbee tana dhiisee tanas amman ta'in afaan tokko majjaa tanas ayyuudhas hin baasinii irraan haa fuudhuu jechuudha jechuudha. Kalaas inni barra ishuma tana akka itti baasu dhabee jechuudha jala. Haa obboleessa akkatti bultii obboleessaa diiguudhaaf qophaa'ee kan ta'aa jiru ta'an baan fayyure hanaan. Egaa haa obboleessinu akkana hanaan saniin waan jettaniin hin qabdanii jechuudha jedhan. Please haan waan akkana dhiisii seeraan maatii miti waan jechuudha. Oromoon safuu qabdi seera Oromootillee hin cabsinaadha. Ati ammaan tana akka shari'aattis akka seera biyya Oromoo qabduttis tokko keessa hin jirtu jechuudha. Halaas ammallee isaan kun inni badii dalagee itti dalageetuma isaa wajjin osoo haa waliin godhatin haa wajjin jiraatanii jechuudha malee tun obboleessa haala jenne kudha malee obboleessa yaaddeetiin miti obboleessa hayya. Hidhaanii ba'a. Wallahi yookaan immoo Yookaan hidhaan boo akka keetten. Halas ni fuudhaa baasaa hidhaarra. haa inni fuudhaa baasa san teekkeena. Yoo fuudhee inni fakkii ani fuudhee jedhee inni dubbisnee ni fuudhaa baasaa jennaan ni baafna. Kalaas ni baafna sadarkaa qabu san ni buusifna amma isa ilaa kan dhaabaa irratti haa galaynu isa baasuu irratti haa Afur hin deemanii. deema amma jibbaa yaani kaanii fedhame kan ba'u hanga iyyaa yoo qayyaan gadhiisu. Arayyaan gadhiis hin jennee rayyaan gubbaa fuudhu qaba malee inni. Akkana jettu jechuudha. Ayyaanis hin baasini ayyaana gubbaan haa buuse jiru kun inni kun nama obboleettii qabu haa obboleessa akkana godhu jiru kun obboleettiisallee akkuma fedhe godhaa jiru wallaahi. Gisee gabbee ilmaa ishii moggaa taa'ee akkana jiru mee yoo mee namtuu maal isin jara keenya saami maqaa kanaa obboleessa hayyatte abaluu haa fuudhee abaluu haa fuudhuu tee beeta maleeti ta'u obboleessa hayyatti siitu beekaa siitu fuudha. Osoo nu dhalaa jennee dhalaa akkana dhalaan sirrii hin jirtu dhalaan akkana jirru ati eessaa amma haala akkanaa kan qabattee gabbaate warra dhiyeetu amma balleessu deemtaate. Subhaanallah suma argaa intala haraam daleetii alatti akkana na godhee haraam na dalagee osoo inni sun dhugaan obboleessa kee sun haraam dalagee isaan lachuu waliin haraam dalagan ati intalummaa jechuudha gabbaatee haraam daleetii takka tana bar nama fedhetti akka bal godha. Intala akkanaa tana gise intala akkanaa tana moggaa dhaabbattee waan akkanaa kana haasoftu wallaahi jijjiirra kan nama gaddisiifta. Obboleessi isaatu hunno ol bee haasa'e tanaa sanii jee dubbate dhugaa natti bete anna jaalata ni jaalata jeeti tamam wajji bulee wajji akkas tahee amanee tamam na fuudhe jeetin isa amanee akkas taheef garuu natti taphata wensee asii nagaa wensee hin seene jechuudha garuu fahmiinis galatoomin jaanii haganni na wajji dhaabbate. Nuti ishinis gabbaatee akkana jiru turte jechuudha. Nu obboleessi nu gabbee na bira dhaabbatee nu obboleessi nu afaan keessa naasuu mute. Gisee obboleessa akka dagalee itti qabee fi wanni ijootana mijoon tun hojii ballee fee akka fee takka irra keessee mana hidhaa sanitti hidhuu hin teesse jechuudha. Gisee nu obboleessa gartii ture nu ammas akkana bira dhaabbatu jira. Haa an duraan isheen ammaan tana akka isheen itti dubbattu duraan akkanan seenee na fuudhan si'ee waan akkana na godhu hin seenee jeetin akka itti wajjin haraam dalagee wajjiratee minaamni akkana jiru jaayirti. Haa nama tokko yoo
wal fuudhaa deeman haraam wajjin dalaganii. Zinaa wajjin dalaganii yoo intala kaataman bira akkamitti dhaabbatee ta'an rabbi sanaa qajeelchu wallahi. Kanaaf ayyaanis ayyaan obboleettiitti yaada geeffadhu. Anda dhaga'i waan narratti garagartee akkasirra galuun barbaadu an aarif nitta bite aarif akka malee noo garee aarif siin jaalladhan jee maallaqa hunda narraa nyaatee ture jechuudha. An tana durallee hin dubbanne waa baay'ee dhoysee jira. Ammallee dubbiin todheeffamte waa baay'ee jira jechuudha. Aarif maallaqaas narraa nyaatee gara dubrummaas narraa fudhatee gara illee noo godhee siin jaalladhan jee na sobee waa meeqa noo godhee. Ana akka dhalaata akkatti isaa maneetiin tamam warri isin ati nama guddaadha ati maarreedha ati jettanii warri na arrabsitanis ati sharmuutaadha yaa obboleeyyan kiyyaanii. Intalti guddoon tunkitee gabbaatee dubrummaa irraa fudhatee garaana godhee maallaqa irraa nyaatee haraam kun haraam qulqulluudha jedha kan haraam akkana tuqamne dubrummaa irraa fudhatee garaana godhee mi'aan jetti. Kita gabbaatu sabu dong orang sabu kotti. Begini ya. Video serius ya nan. Tulis mari. Nami to kocu dah jaraknya nama sujatu kabacu kab. Nama kedai tu, yohana masih tahu. Akan namni sih unda kan tanya, operation juru. Video tu ganti sih ada pe mati sih korte mal jetin. Tulis goreng kelihatan akan menggunakan seriusan isi ninja horti itu tapi regau itu kayaknya no wanita hanya tim dua kurang ini ninja sini lagi kopin tiga darah tanah pakati wan hak rumati nada watani kedu kalau kamu muda hamma kopi ratin boleh dibuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.